Bere guyyoota dabre kana namni akka malee itti bu'ee ittiin dabalu dhiisaa fi garuu ajandaan kun maa ka'e ka jiru irratti Yeah. fuulleffanne. Gala ajandaan kun gaafii fi mormii fi filannoo irratti dhiyaatu dura torban tokko lama dura waan wayii baasanii turan. Gaafii Finfinnee furmaata akka deebi'uuf Oromiyaa jalatti akka deebituuf kan jedhu afaan Amaaraatiin qophaa'ee keessattuu warra Amaaraa kanatti ergamaa ture. Ajandaa guddaa ta'ee ture. Ajandaa qoqqoodanii bituuti. Ajandaa Walqaayit Geetaachoo Raddaatii fi Koloneel eenyuun sun akka wal kassasan godhamee san booda Arsii keessatti Oromoon nama fixe jedhamee giddaa ayyaanatti faannoon nama fixee kun hundi walitti buusuudhaaf kan yaadame. San booda gaafiin Dirree Dhawaa hin ka'a. Amma immoo gaafiin Finfinneen ka'a. Kun hundi ajandaa uummata walitti buusuudhaaf, ajandaa distraakt nama gochuudhaaf, keessattuu rakkoon diinagdee uummata irra gahaa jiru kun hammaataa waan deemeef. Saamichi keessattuu Oromiyaa keessatti amma godhamaa jiru. Maqaa gibiraa qofaan osoo hin ta'in maqaa milishaatiin bakka akkuma fedhaniin nama dhaabanii namni ilaal boba'aan dachaan dabalaa deemaa jira. Shaqaan dachaan dabalaa deemaa jira. Nama tokko argeen ture maal naan jee namni xiqqoo maallaqa qabu amma halkan subii manaa bayaa jiran yookaan mana jala dhaabatanitti yookaan milishaa jedhanii yookaan filannoo jedhanii yookaan paartii jedhanii maallaqa irraa namni maallaqa kennuu ifate namni makiinaa wayyaa qabu makiinaa dho'isetti taaksiidhaan bajaajiidhaan deema. Namni rakkoo kanarraa xiyyeeffatee akka waliin hin mari'anne ajandaa ummatoota addaan qoqqoodan dhiheessuudhaaf yaadameet kan dhiyaate. Kanaaf ajandaa godhanii kan fidan malee gaafii Finfinnees ta'ee gaafii biyya sanii furuudhaaf yoo kan barbaadu taate dur Oromoon gaafii dhiyeessa. Har'a mootummaa Oromoo jedhamee miti. Namni aangoorra jiru gaafiin gaafatu. Furmaatatti dhiyeessa. Furmaatatti dhiyeessa. Waggaa 8 dabre kana furmaatatti godhuu danda'an turan. Sanii miti sun akka godhamu hin barbaadamu. Dhimmi Finfinnees laale. Fanjiileen wayyaaneen awwaaltee deemte sun akka dho'an barbaadamu. Fanjiin Mooyyalee, fanjiin Bordoddee, fanjiin Dirree Dhawaa, fanjiin Walloo, fanjiin kuni amma dura ilmaan mallasaa jedhanii ijoollee kana. Sharri jararraa baratan san they found it useful. Furuun barbaadan. Tippiin xiqqashoo irra buusaan godhan biree makiinaa jalatti darbuudha. Ajandaa san akka inni dhiyeessu godhan. By the way, jarri opidiyootuni waan qajeeltoo hin beektu malee waan sharriitti baay'ee cimtuudha beeki. Waggoota torban kana dhimmoota controversial ta'e dhimmoota uummataan walitti isaan buusu ofii qondaalonni isaanii gameeyyiin hin dhiyeessan. By the way, qondaalonni isaanii gameeyyii gabbayanii mormituu maqaa dhayanii arrabsan hin agartu. Yookiin immoo ka dhimma dippiloomaasii irratti waan biraatu kan agartu. Ameerikaa arrabsuudhaaf leencoo baatiif bobbaasu. Oromoodhaaf walitti buusuudhaaf Biraanuu bobbaasu. Amaaraaf nama qabsoo keessa ture gadi bobbaasu. Maaliif waa lama. Tokko inni nama alaati barduraanii jedhanii deniability kennaa plausible deniability waan jedhamu jira siyaasaa keessatti. Plausible deniability ofirraa fageessuudhaaf inni duruu extremistiidha. Yeroo tokko qajeela mardaasaa akkas godhaniirani dhimma tokko irratti. Eega dubbisanii booda maal jedhanii nun laallatu hin jedhu. Plausible deniability kennaaf. Lammaffaa immoo akkuma reefu hin jedhu nama qabsoo keessa seene kun gaafa qabsoo keessa turu isaan qeeqaa waan tureef isaan madeessaa waan tureef ofiin qixxeessanii busheessanii ajeessanii uummata biratti akka inni jibbamu godhanii niwutiraalaayiz godhuu barbaadu. Biraanuun hin beekama dhimma Finfinnee kanarratti nama qorannaa hedduu barreessedha. Nama dhimma master pilaanii irratti hedduu haasayaa turedha. Konstaantilii kama inni jala deemu kana hedduu irratti duulaa turan beektaa kanuma garaana nyaatti beektaa ijoolleen nu bira achi makamte tun gamanaa uummataan wal dhabde. Garasii barandaarra jirti booroo ol seentee hin jirtu. By the way, warroonni qabsoo keessaa itti makaman tokkichi insaayidarii miti Itoophiyaadhaaf tokkichi. Kabiraan adii nama taayyeelleen gara mormituu deebi'e taayyeen gaafa akkasitti adda duretti isaanii mormusan takka diinqa marii keessa hin turre. Paarlaamaa irratti agartee miti caffeera doggaa dhiyaatu akka waan ofii qofa. Dassee amma Biraanuudhaafis akkasii Leencoo Baatiif akkasii qajeelaadhaaf akkasii hundi isaanii. Kabiraadhiisi Haayiluu Gonfaa gamma addummaadhaan dhimma kanarratti hojjetuuf akka gantuutti ilaalu maaliif kaleessa
an kan gurra kiyyaan dhaga'eedha. Akkaafan biyyatti deebi'u Jeneraal Kamaal Abbabee fi Haayiluun raayyaa ittisa biyyatti akka deebi'an dhiyeessan ture. Akka deebi'an yaada hoggaan dhiyeessu nama raayyaa gana deebinee raayyaatti hin deebinu. So sitti fayyadamu malee deebisanii bakka murteessa har'a bara bakka murteessa executive power dhugaa keessa namni mooraa qabsoo keessa dhufee mootummaa sanitti madabalan tokko hin jiru. Garuu waggoota 7 kana OPDO kamuu caala adda durummaadhaan sirna saniif salphii duraa irratti kan qabsaa'aa ture immoo warra qabsoo keessa ture kana jechuudha. Birees kanuma kana isa mudate. Garaana nyaata aktuali.